fakkeenyaaf gaafina ni gaafate beetii gaafate jalqaba duraa jechuudha. Ani jedhe Yesus Kiristoos ani waaqayyoodha yoo jette ammaan tana gara amantii kan kootii sin deebisa jedhee waadaan galeef kakadheetoo jechuudha. Jechuun yoo Yesus Kiristoos ani waaqadha jedhee of dubbate tokko jechuudha. Amma atummaan kun jechuudha. Yesus Kiristoos ani waaqayyoodha jedhee yoo inni dubbate gara amantii kan kootii deebi'uudhaaf dubbatti hin jedhu tokko naa jedhe. Inni lammaffaan immoo amantiin kiristaanummaan amantii ta'uusaa yoo ragaa wangeela keessaa naa fidde ammallee duubatti deebi'u amantii kootti deebi'u lama naa jedhe. Inni sadaffaan immoo maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu kun sadan tokko kan jedhu kun yoo macaafa qulqulluu keessaa naa fidde wallaahi kinoo uummata nama 300 kanarratti waadaa gala ammaan tana kiristaanummaa keessatti ni deebi'a jechuudha. Maaliifii kun immoo hin jiru abadan. Kana dhabeetuun gara amantii kana keessaa gara islaamummaatitti gara amantii dhugaatitti deemee jechuudha. Alhamdulillah amantiin islaamummaa deebii 100% guutummaan guututti shur ni qabdi jechuudha. Sinillee ni beektanii jechuudha.